إيه لو تكتنا لا والله بالذي بالله أنا نسجسه ما لك مران كنا مرارا باي ما إني لما أشكرها وسو إسينهم بيكين waan tokko jira keessa buuseetiin juusii kana walii rukuteen kennaaf jechuudha. Garuu akka bakka ciibsaartaa. Maaltu na ixaqoo garaan kun wanti taaroo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كوجمتو تداوتك ديبنا في نجرة هذا ممال نفتن جتون كسينولو تكون كنا سنتي متاجرة وان تاي أرجو جرتني شانالي كنا من منهارات لايك شير سبسكرايب قولوا هندقاتنا حاجات مرات نولين تراس ننتدا داوتكينيا أفانا بوا إذا داوتكينيا قدو كنا واني تا توريس فيديو رترقتني جرتني هدون كيسن نعرف سا كيسا تفتني Garuu isii fi saamila hin cabsu jedhee isii saamila hin cabsu jedhee waan sana qabbaneessee dhiiseetiin ture. Har'a immoo tooftaa godheetiin osoo isiin hin beekiin waan tokko jira. Isas waan akka ta'e kan isitti agarsiisu ta'a. Isiin bakkee kana jirti. Kalee sadeen gadda argitanii jirtanii maangoo inni keenya sossobee bakka sammuu isii rahaa godheetiin ture. Har'a immoo juusii kana keessaniyyuu kana buusa mul'ataniiti. Kanaaf kana dhuskaadhaan jechuudha. Rabbinaaf fayyadu malee keessa buuseetiin juusii kana walii rukuteen kennaaf jechuudha. Isheen waan ta'e osoo hin beekin akka daa'imni kun keessaa ba'u barbaadetan dhiifama naa godhaati. Ani garuu hin barbaadu jedhee himeetiin ture. Yeroo sanatti si'amila hidhabsuu isii rifachiisu jedhe san zimmi jedhe amma immoo garuu taa'ee karaa salphaadhaan mala kanatti yaadeen jira. Nafaana bu'aa. Egaa waan kana xumuree kahee isin waama jechuudha. Kana yoo hin binne nama biraan fuudhee irraa fayyadamaadha. Nama gaafadheetiin akkaataa isaa nama harka qoradheetiin nama harkaa fuudhee kanaaf kanatti qosseen waan kenna jechuudha. Dekaba. Tokko nan baasa. Asirra kaa'eeti. Kanaan caccabsa jechuudha. Yoo. Daakuu taatee jirti baay'ee mul'achuu baate jechuudha. Rabbina fayyadu malee. Amma keessa dhokatee jira. Amma takka hin mul'atu wallahi adii ture yaa'ee badee jira jechuudha. Amma isin bakki jirtee ni waama. Yeroo isin dhuftee akka nama waan gaarii godhee kennaaf jechuudha. Waan ta'u immoo borbooda wuxxeetii isaa borbooda beekama. Bor kan laalu ta'a jechuudha. Mana godhagaa. Maaboo sittama. Ijoolleen bu'aa guddatti. Najalaan boosisin salaa konko. Ada video rabdaa. Amsi gammachiisuuf ni koo. Wallahi. Salaam kun jedhe. Giddira nama akka namti taate. Kan jiru kaabeedha ka jaalala beebiitii. Wallahi maal gaafatta. Siin kun gana jaalala gidduu keenyatti buutti. Jaalala guddaa isa duraarra dabarti. Wallahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota keenya nagaadhaa jabaattu. Habiibin ka gidduu kana baay'ee tokko fataa na godhaa jira waan dhabee. Barra mulal. Maangoo juusii jedhama. Waan ta'e keetti jalaa guute. Bakka asii lubbuu jala gadiisi. Sabute?
Maal kok jigatamu? Namatti hin tolu faayiroo harka koo keessa deemu. Woi, harka kooti bar. Wallahi keessa badde bakka bismillah jedhu. Kaleessa maangoo na amaare jettiin na yaada keessa gootera maangoo. Sagalee isaa yaadatte. Har'a immoo isa dhuganu. Dhuganu. Kun maangoo isa tokkoffaa isa dhuganudha. Garaa keessatti daa'imman fi bareeddudha. Wallaahi. Wallaahi gaa jedhani gaa. Kanaafuu dhugii. Salaa koo baasuu bichoos. Isa nu baasin. Isa nu baasin. Isa ofumaa dhugi. Isa garaa keessatti malee isa lafa jiru hin fayyadamnu kun. Bismillah dhugi amma jabaadhu. Garuu. Akka bakka wanti bakka baceessaa hartaa. Waa jirti watiis. Maaltu jira qoy? Ala wallahi lubbuu waan hin taane yaaddee beekadudha. Dhugi amma walla waan taane kun juusidha ko kun irraa mifadheen jiraan iyyuu la. Waan tokko hin qabu bismillah dhugi. Egaa hordoftoota keenya Habiibiin kun akkanatti fataa zanaa namatti bika juusii naaf. Isa yommuu akka jiran tiraatti hedduu namaa buusa. Tee baluu? Dhugi. An baay'ee Abdullaziz amanaan jiru. Abdullaziz maafan hin amanne ishee maduraa kana garaaraan nyaatti. Garuu immoo eegganne ruuzanaa hojjetaa, mangoonaa fidaa, buna jiisinaa fidaa. Inki bakka beensaa garuu wallahi baay'ee natti tolee jira. Ani koo sin jaalladha sin kabaja bara haala ilma kootiiti. Wallahi. Gara fuulduraatti maal ilma koo sadaniiti. Yaaroo keenan. Umriin nu dheerate. Wallahi. Dhugi gaammas. Maa. Dhugi wallahi tokko salaanidha. Yaa usta keenya waan takka ani normaalidha qulqullaa'ee sin jira. Yeroo gaafa barbaadatu waa gara fa'aatti dandeessan dubbii sanaa miti. Alhamdulillah qulqulla keessi qulqulla amma afaan dubbatu minuma beektaa jira. Dhugi amma fiti. La al tokko jiru fiti ammoo wallahi. Ma bakka hin fayyada. Namu akkasiin amaareetti akkasiin barbaachinetti. Yalla. Minaawu. Mayya wallahi. Eessi dubis. Maal dubbiin kolfellee maal kolfee? Wala biraamiti dhugi. Wala waan godhamte. Wala maali? Astagfirullah ana chetti taa. Juusii keessa maaltu jira? Kun dhugaan jiramti yaada. Wallahi wata kun jiru wata akka jala. Isa kana dhu. Inni keeti isa dhufi. Wala inni keeti. Inni gaan yoo danuun dhugaa jiran. Sasi jaallattu kan malee waan akka danuun dhugaa. Dhugi. Tadi con me colviga. No eso. No ve. ¿Se ve? Carragan namu gar. Mama ta. Wala raga dinnamu. Yaru manna fe. Ma si tu asa baru ke kan. Bismillahirrahmanirrahim. Deeyoo fitte suusii baasa. Lamuus hin barbaachisu. Isa garaa keessaa fi dhaqee mucaarratti waan ta'anii kan hin baane fayyada. Daafii dhugus. Jalatti waan hambiisa jechuudha. Cunqoon jalatta faaya. Wallaahi jechuudha. Maal cunqota saamti? Eessi fiti keessaa. Akka. Dawaasii bata'u. Mataa keessan akka yoo deeman. Maa hasaab daldalaa dhuguudha malee. Ani gara kun akkanuma akkanaati. Mee waa'ee koo bittaasee waa'ee koo kaabeen beekuun. Si akka bakka waan jiru. Amma dura si akka bakka waan turre. Namni kun nan akkaataa jedhee waa simbirroo maasee jedhu. Faayidaan qabu waan si akkatti kuule si ameen beektiin waa'ee koo. Maa fuulli kee jabbatee garuu deekaa ta'e iyyuu. Wallahi. Mee maal jettaa? Wanti na godhaa labboo. Walla waan qabu? Wanti na godhaa. Akkam si godhu? Ana waa godheeraa nu geenka yoo. Dhugaa baay'ee dhuguu iddoo wajjin duraan nu bitaa. Aan dhugee ka kunan koo itti fadde koo. Wallahi. Garaa kuna walla wanti na godhaa. Wee. Naanni kun namtuu baasuudha. Mayya kaameraa dura jira. Akkamas taanaan shirrii itti yaada jedhamu gaaffii waan ta'eef. Eessi yaa'u wallaahi laatu wallatti yemmuu beekadhu labaatti koo ta'e. Juusichi maaltu godhama jirti koo?
Maal? Walaa waan godheera. Maal si godhe? Waan qabu. Maal qabu? Waat naite. Wallatti na. Rasi amane moga ama intana kan ko wala badai wallah walatti. Maal? 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 Nambasa. Maal? Nambasa na baudi de mali. Woi. Wala man na baafte koy. Maal ta'e? Kasi godhe. Maalo na baafte ka. Juusii. Juusi maalti nai. Maalti na? Maalti nai tako garaan ko nanti taaro. Akkam. Garaan ko namu murara. Bai manne. Araan hojii juusii. Numa ashakira maalti nai ka. Bakki wata kutinnan yaa. Nothing maalti nai te. Wallaa wata kutinnan. Na wallahi billazi billah nan sajjesa. Maal akkam? Maalti nai garaan ko wana gamti la. Akkam si godha? Nama murara garaan ko. Wallaahi. Walla wanta. Wallaa wata kutinnan yaa. Isa waa'ee yuusin mooda injiinara gaafadhuma warra madaanii fi gaafadhuma leen an yuusin fudhaa biseensi shifsii fi dakkoon keessi. Kana dhiisira. Walla wata kota yana na. Ndaki